gargaara. Warri yaada keenya jibbitanii qabsooftanis qabsoon keessan kabajamaa garuu daandii hojjetamu hin dhaabsina. Nagaan kun immoo nurka jira. Suudaan miti dhufee kan nu jeeqaa jiru. Kan wal jeeqaa jiru ni waa'ee finxaaleeyyii kaastaniittu wantani isinii ibsuu barbaadu humnaan arrabsoodhaan namni mo'uu danda'u hin jiru. Garuu lapheen walirraa fagaannaan gatii hin qabu. Lapheen keenya walitti dhiyoo ta'uu qaba. Lapheef sammuun garaagara gaafa sammuun didee yaada addaa barbaadu isa hin mari'anna. Kanaaf uummanni keenya garmalee hin cinqaminaa. Sirriitti ijaaramnee jirra. Waan goonu hin beekna. Waan yaadnuuf mul'ata keenya galmaan ga'uuf humni nu dhaabuu danda'us hin jiru. Adaraa keessoo keenya ilaalu. Oromoon wal tiksuu dhiisaati. Wal iyyaafatee jennaan namni kaan darbee Oromoo tuquu hin danda'u. Qaawwa kan bane nuyi. Kan wal qoodaa jiru nuyi. Kan wal ajjeesaa jiru nuyi. Wallagga bahaa keessatti nama 100 ol ture. Hoogganaan maaliif wal ajjeese? Qabsaa'uun Oromoof haaraa miti. Gootummaan isin shakkuu hin dandeenyu. Seenaan keessanis hojiin keessan inni har'aas kan agarsiisu rakkoon gootummaa hin jiru. Nuti gootota keenya faarsuu waan hin dandeenyeef dhokatee hafe. Miidhaan nurratti ga'aa ture baay'eedha. Wantani isinii ibsuu barbaadu humnaan arrabsoodhaan namni mo'uu danda'u hin jiru. Gaaffii isin kaastan dhiiseen ani gaaffii isin gaafachuu barbaadu. Wallagga baay'ee jaalladha isinuun beektu carraa waggaa 3 qabna amma filannoon dhufutti. Waggaa 3 kana keessatti naannoo kana amma humna keenya danda'e jijjiiruu barbaanna. Gaaffii keessan keessaa 10, 20, 30, 50 deebisuu barbaanna. Kanaaf nu gargaara. Yeroo nu gargaartan waan tokko nu gargaara. Nu jibbaa, nu arrabsaa, nu qeeqaa garuu hojii misoomaan dhaabsisna. Hojiin haa hojjetamu. Wal qeeqaa rakkoon hin jiru. Wallagga deemuun hin danda'amu. Wallagga hojjechuun hin danda'amu. Kontraata wallaggaa hin barbaadu. Namni jennaan mootummaa maal gochuu danda'a? Homaa gochuu hin dandeenyu. Waggaa 3 nu fuuldura jiru. Carraa guddaa waan ta'eef itti gargaaramnee naannoo kana jijjiiruu akka dandeenyuuf nu gargaara. Warri yaada keenya jibbitanii qabsooftanis ergaan kun hundaaf waan ta'eef qabsoon keessan kabajamaadha. Garuu daandii hojjetamu hin dhaabsisina. Daandiin kun uummata keessaniif waan ta'eef dhugaa Oromoo taatan Oromoof qabsooftu yoo ta'e carraan kun nu darbuu hin qabu waan ta'eef hojii misoomaa bu'uura misoomaa dhaabsisuun sirrii miti. Hundi keenya eegnee hojjechiisuu qabu. Uummanni Wallaggaa kanaaf nu gargaaruu danda'ee jennaan rakkoon keenya walakkaa ni qaba. Bishaan jettaniittu, istaadiyoomii jettaniittu, indastiriyaal paarkii jettaniittu hunduu ta'uu kan danda'u nageenya yoo jiraate duwwaadha. Nagaan kun immoo nurka jira. Suudaan miti dhufee kan nu jeeqaa jiru. Gaambeellaan miti dhufee kan nu jeeqaa jiru. Kan wal jeeqaa jiru nuyi. Garaagarummaa keenya garaagarummaa yaada waltajjiif dhiisnee waa'ee misoomaa irratti wayiin dhaabbachuu dandeenyee jennaan rakkoon uummata Wallaggaa baay'een isaa hiikamuu hin danda'e yaada. Isa guguddaa nuti hojjenna. Isa nurraa aanee jiru Shimallis nu hojjeta. Kan istaadiyeemii, kan eerpoortii, indastiriyaal paarkii, warshaa daabboo kan kana fakkaatu mucaan tokko jira kan Bashashaatti dhalate as Naqamteetti guddate. Masfin Malaakuu jedhama. Masfin Malaakuu ittaanaa pirezidaantiidha. Garuu waa'een Wallaggaaf Naqamtee amaanaan kennameefii jira. Gargaaraati waa'ee eerpoortii, waa'ee indastirii, waa'ee magaalaa kana keessa jiru baay'eesa inni ni hiika. Isarraa olii Shimallis ni hiika. Isaa olii an hiikuudhaan ayyaada. Garuu nu gargaara. Gargaarsi nuti isinirraa barbaannu hojii misoomaa akka hin dhaabbanneef deeggaraa. Yaadaan tokkummaan dirqamaa miti. Dirqamaa miti. Yaadaan gargar baa hojjechuu hin danda'amu. Kanaaf nu gargaartanii jennaan gaaffiin keessan baay'ee deebi'aa hin deema amantaa jedhuun qaba. Waa'ee finxaaleeyyii kaastaniittu keenya hiiknee jennaan
نيادس جلكبة كان كيسو كينيا عيك واي أمانتا ولدا أرثوذكسيو جي ولي قال لي جرا أرمون أفان ساتين فارفتشو بربادا أفان ساتين للبلا كيف فتشو بربادا كان جرو غافين كون كيرا جرس فراتني جرو نانو رومي كيست نمون أفان رمودندا رموتان بكوندت أكرمدا ولي قال لي جرا إيه تنقول جنيجنا كون ترتيباني كماري وانت كسيكوني فدين غرا غرا جرا چودندا كرما نگينيا تنگافچا ديبسو دندي وان نوركي سوميتي قبسو غودا ديبسني جرا كان ديبسو بايول فاتاميت تسغبيدان نغا مريدان غوچو دندي جنن وان ديبسو نوركي سوميتي وايتو كما رومو كاستنيتو بورا رغافا قبسو جت قبنو وايتو كما رومو كاسي قبسوفني رومون هندوا هيرنغا هيمبا هندوبتا مالف انجفنو ارغچو ددبي ركون ساماي نكنجل جيرمان درت جيلا موكانجي سدرت اسنغمتين توري توبن توكو اكاتا كمين انجفنو فيدو اكدندي مريني ولي قال انجفنو في النيجر قبساون أورمو فارامتي قبسو أمانيف أرساتون أورمو فارامتي كان حاراتين ركساجرو انجفنو سنو بجوة دبول انجفنين بينوكا ريفو انجفني وانتي وان انجفني سنكابجو تكسو غرغارو مولتنا وجين أبجورة ركوني قدان ممودجاتور مالي برك أبسو أرومون دوف كوباتوري غافي غافني هوندا مميتو كمالي ديبساتوري إيغن جفني أبسو جاراتو كول أبوتين كي اتدابان غافا ديبي أرغتو ولا جيفتشون ولا أبوممون والكبجون هنتو الروانتيف نركز درقم يدا كيسا قلي كن بروم سوان رجنا تفكّاتا كاتا كنا ديمني وامبر بانو قال مانغو وكان دندين رومون هانكل مسارة بروم سوان رجنا تفكّاتا كنا بودا كنيني اسني بسور باد نوتركو يادا هنكم ركو ترسيمو هنكم ركو ملتا هنكم فئي كينيا كرور صوف أكاتا كروري هجيت جيرمودن دو اتكو باوس ركوكم هجي جل كبني فيتوس ركوكم متنو قدار قدني تقدن أمتا كينيا رانس كمبربان غافين كينيا بايل فدين كينيا بايل ميتان رتقا أدري بايل واهند وياتو كون ديبسون إن دندامو سوكس دندامي وقالي بمالتر ترتيبان ترسيمون قامت توفتان جلتانا غافي ميزوما غافي نجينيا غافي والكتوما ديبسا ديم نوت غوتا تجينيا فارس وين دندينيا في لوكاتي أفي كنا سينا دامبين كابتمان برانو جولا كابتمان جيتا چوكودينا كابتمان زودو غافا غوتما وكيسان كرو أرغني جرام غوتما سيشاكولال دندينيا gootummaan isin shakkuu hin dandeenyu seenaan keessanis hojiin keessan inni har'aas kan agarsiisu rakkoon gootummaan jiru. Rakkoon hanga ammaa nu mudachaa jiru abboomamuudha. Mul'ata tokkoof dhaabbachuudha. Wal ijaaruudha. Wal iyyaafachuudha. Wal gargaaruudha.
inni immoo adeemsa keessatti kamaa deema amantaa jedhuun qaba. Har'aaf Wallagga dhufuu kootti hundaa ol isin arguu danda'uu kootti baay'ee gammadeen jira. Akkan deddeebi'ee dhufuuf akkan deddeebi'ee isin arguu danda'uuf daandiin hojjetamuu danda'a. Dirreen xiyyaara hojjetamuu danda'a. Garuu lapheen irraa fagaannaan gatiin qabu. Lapheen keenya walitti dhiyoo ta'uu qaba. Lapheef sammuun garaagara gaafa sammuun didee yaada addaa barbaadu isa hin mari'anna rakkoon hin jiru. Kadhannaa keessan hin dhiisinaa. Kan nama gargaaru Waaqa waan ta'eef. Qabsaa'uun Oromoof haaraa miti. Qabsoo amaneef aarsaa ta'uun Oromoof haaraa miti. Kan haaraa ta'e nu rakkisaa jiru injifannoo sana hubachuu dadhabuudha. Injifannee hin beeknu qaba. Reefu injifanne waan ta'eef waan injifanne sana qabachuu, tiksuu, gargaaruu, mul'ata sanaa wajjin dhaabbachuu irratti rakkoonni guddaan nu mudachaa ture. Malee bara qabsoo Oromoon du'uuf qophaa'aa ture. Gaaffii gaafanne hunda mamii tokko malee deebisaa ture. Eega injifannee qabsoo jaarraa tokko ol abbootiin keenya itti dhamaan itti dadhaban gaafa deebii argatu wal dhaggeeffachuun, walii abboomamuun, wal kabajuun hin turre waan ta'eef nu rakkise. Dorgommii addaa keessa galle. Kun barumsa waan arginatti fakkaata. Akkaataa kana adeemnee waan barbaannu galmaan ga'uu akka hin dandeenye Oromoon hanqinuma isaarraa barumsa waan argatanitti fakkaata. Kana booda kan inni isinii ibsuu barbaadu nuti rakkoo yaadaa hin qabnu. Rakkoo tarsiimoo hin qabnu. Rakkoo mul'ataa hin qabnu. Fedhii keenya karoorsuuf akkaataa karoorri hojiitti jijjiiramuu danda'u itti qophaa'us rakkoo hin qabnu. Hojii jalqabnee fixuus rakkoo hin qabnu. Muuxannoo guddaa argannee itti guddanne. Ummata keenya irraa nuti kan barbaannu gaaffiin keenya baay'eedha. Fedhiin keenya baay'eedha. Nu gargaara. Warri yaada keenya jibbitanii qabsooftanis qabsoon keessan kabajamaadha. Garuu daandii hojjetamu hin dhaabsinaa. Nagaan kun immoo nurka jira. Suudaan miti dhufee kan nu jeeqaa jiru. Kan wal jeeqaa jiru ni waa'ee finxaaleeyyii kaastaniittu wantani isinii ibsuu barbaadu humnaan arrabsoodhaan namni mo'uu danda'u hin jiru. Garuu lapheen irraa fagaannaan gatiin qabu. Lapheen keenya walitti dhiyoo ta'uu qaba. Lapheef sammuun garaagara gaafa sammuun didee yaada addaa barbaadu isa hin mari'anna. Kanaaf uummanni keenya galmanis hin cinqaminaa. Sirriitti ijaaramnee jirra. Waan goonu hin beekna. Waan yaadnuuf mul'ata keenya galmaan ga'uuf humni nu dhaabuu danda'us hin jiru. Adaraa keessoo keenya alaalu. Oromoon wal tiksuu dhiisaati wal iyyaafatee jennaan namni kan darbee Oromoo tuquu hin danda'u. Qaawwa kan bane nuyi. Kan wal qoodaa jiru nuyi. Kan wal ajjeesaa jiru nuyi. Wallagga bahaa keessatti nama 100 ol ture. Hoogganaa maaliif wal ajjeese? Qabsaa'uun Oromoof haaraa miti. Gootummaan isin shakkuu hin dandeenyu. Seenaan keessanis hojiin keessan inni har'aas kan agarsiisu rakkoon gootummaa hin jiru. Nuti gootota keenya faarsuu waan hin dandeenyeef dhokatee hafe. Miidhaan nurratti ga'aa ture baay'eedha. Wantani isinii ibsuu barbaadu humnaan arrabsoodhaan namni mo'uu danda'u hin jiru.